Ejjetii milkaa'inaa jireenya kee jijjiiruuf tarkaanfii 5 murteessoo. Maaliif namoonni tokko tokko jireenya qananii fi milkaa'inaa jiraatu? Kaan immoo hamma dhumaatti jireenya hiyyummaa fi gidiraa keessatti hafu. Garaagarummaan isaanii maallaqa isaan qaban miti, ilaalcha isaaniiti. Baga gara chaanaal tarkaanfii nagaan dhuftan. Ani Kamaal jedhama. Har'a viidiyoo kana keessatti iccitiiwwan namoonni milkaa'uun hunda itti fayyadaman 5 isiniif qooda. Yoo xumura irratti tarkaanfii ani sitti himu fudhattee hojiirra oolchite jireenyi kee waggaa tokko booda fooyya'aa ta'uu ni argita. Kanaaf ati qophiidhaa? Mee haa jalqabnu. Tarkaanfilee 5 ani isinitti himu kana seeraan hordoftanii hojiirra yoo oolchitan dhugaa salphumatti jireenya keessan jijjiiruu dandeessan. Viidiyoo kana hanga dhumaatti daawwachuun isinirra jiraata. Tarkaanfii tokkoffaa kaayyoo addaa baafachuu. Jalqaba irratti milkaa'inni kaayyoo malee hin dhufu. Namni kaayyoo hin qabne akka nama doonii oofee galaana irra deemu garuu immoo bakka itti deemu hin beekneeti. Bubbeen gara itti oofu hunda deemaa dhuma irratti garuu ni dhidhima. Gabaabumatti milkaa'ina jechuun siif maali? Maallaqa baay'ee qabaachuudhaa? Mana ijaarrachuudhaa? Moo nama biyyaa fayyadu ta'uudhaa? Jijjiirama yoo barbaadde har'uma waraqaa fi qalama fudhadhuu waggaa 5 booda bakka akkamiin of arguu barbaada jedhii barreessi. Kaayyoon sammuu keessa qofa jiru abjuudha. Inni waraqaa irratti barreeffame garuu karooradha. Tarkaanfii lammaffaa naamusaa fi cichoomina. Namoonni baay'een kaka'umsa yookiin motiveeshin qofa eegu. Kaka'umsi akka ibidda cibeeti dafee bada. Inni si milkeessu garuu naamusaadha. Naamusa jechuun hojii hojjetamuu qabu tokko yeroo hojjetamuu qabutti sitti toluu baatus hojjechuu jechuudha. Fakkeenyaaf atileetota keenya ilaalaa. Roobni roobus aduun dhoowwus isaan ni fiigu. Kufanis ni qabu. Jireenya kee keessatti namni si qajeelchu osoo hin jiraatin ofii kee of ajajuu barachuu qabda. Tarkaanfii sadaffaa sa'aatii yookiin yerootti seeraan fayyadami. Taayim manaajimentii isa jennu san jechuudha. Sa'aatiin maallaqa caalaa gatii qaba. Maallaqa yoo dhabne deebisnee hojjannee argachuu dandeenya. Sa'aatii har'a gubne garuu deebisnee hin argatu. Rakkoon keenya guyyaa guutuu feesbuukii, tiiktookii fi yuutuubii irratti yeroo keenya gubna. Osoo namoonni kaan jireenya isaanii irratti tarkaanfii fudhatanii nuyi jireenya namoota biraa ilaalaa oolla. Jijjiirama yoo barbaadde guyyaatti sa'aatii tokko qofa waan jireenya kee guddisu irratti xiyyeeffadhu. Kitaaba dubbisi, afaan haaraa baradhu yookiin ogummaa hojii kee ittiin guddistu qoradhu. Tarkaanfii arfaffaa ilaalcha nama milkaa'aa hordofi. Namni hiyyeessi yeroo hunda hin danda'amu jedha. Namni milkaa'an garuu akkamitti danda'amaa jedhee of gaafata. Milkaa'inni waan baratamuudha. Akka qobni kee sitti hin himne, akka hiyyummaan dhaala sitti hin taane beeki. Iccitii ajaa'ibaa tana sirriitti hordofi. Iccitii ammaan sitti himu kun iccitii nama kam jalaa jiru dhokateedhaa beeki. Jireenyi kee kan jijjiiramu yoo sammuun kee jijjiirameedha. Beekumsa haaraa sammuu keetti naqi. Sammuun kee immoo jireenya haaraasiif ijaara. Tarkaanfii 5ffaa fi isa dhuma namoota waliin ooltu filadhu. Iccitiin kun hunda caalaa murteessaadha. Ati giddu galeessa namoota 5 yeroo hunda waliin ooltuuti. Kana jechuun yoo namoota 5 hibaa'oo waliin oolta ta'e ati 6ffaa ta'uu kee hin oolu. Yoo namoota 5 kaayyoo qaban waliin oolta ta'e ati 6ffaa taata. Dhuma irratti gorsi ani siif kennu yoo jiraate namoota si jajjabeessan kanneen galma guddaa qabanii fi kanneen sitti hin hinaafne waliin ooli. Hiriyyummaa jireenya kee duubatti harkisu irraa fagaadhu. Walumaa galatti milkaa'ina carraa mitii beeki. Filannoodha malee. Tarkaanfii har'a fudhattuutu boruu kee murteessa. Viidiyoon kun yoo sitti tole laayik godhi. Qabxiilee 5 keessaa kamtu caalaatti sitti tole? Koomentii irratti naaf barreessi. Obboloota kee kaan bira akka ga'uuf sheer godhi. Barnoota jireenya kee jijjiiran akkasii guyyaa guyyaan argachuuf chaanaala keenya sabiskiraayib godhi. Galatooma. Ani kan isin waliin ture Kamaalidha. Kun chaanaalii tarkaanfiiti. Gara milkaa'inaatti tarkaanfii tokkoon jalqabi. Nagaatti.